سين कुछ फैब शो सब्सक्राइब बच्चों मात سيني بنا دولان سين جديد كم نجا نجمة تماشى سبت أنا ذاتنا قربت في إسات بدي هينو مصطفى بدي ودو بدي ما ربي قديته إن بدني ملي ودو بدي إني لما بلس ملي وفيف بدا وفيف نبلس ودينك سنو ما واتك ولتو تنجرو متانا يراسي وسمونا كلام ما واني قالتوكو ما واتك كم بيكون زمجرت مساتي دقلي ما فرصة زمجرت بالبلا رياتي يسوني ولين بيكامتي أرجعني بيخي أرجعني ولين زمجرت مساتي دقلي ما فرصة ishee waliin haasa'a. Uumaa ayyaan isaas naaf hin galle. Kana irratti sagaleen ishiin ergituuf tokko sagalee ishiirraa hin eeggamne tokko waan nama jibbisiisu. Yaa xiyyeerraa hin eeggamne tokko waan ishiin waan hin taane yaasuuf. Ani kanaafuu dadhabee amma waan anas dhufee sirriitti na dhaga'ila. Ani isa hin barbaadu. Egaa inni midhaan ta'e dhalaan. Odoo bichaa wantoonni nama hin taane taatee tan isa barbaaddu ta'e inni hin barbaadu jechuu qaba. Namni dubartii guutee jirturraa hiriyaa xiyyaa waliin gocha akkanaan taane kana uumaa. akkasii miti isa baalagii kananaatti tu kanarra qaceelatti jallatee jiraanaa diirsaati bakka jallate san dheetin diirsaati maa yaadin amma isa jireenni bakka ciisuttan dhiisee biraa dhufe amma ani homaa waa takkan barbaadu ani sinirraas kalas hiriyoonni isaa warri isa jaalatan wal geessanii mucaa kanan akkuma addi nabaastan qofa barbaadu. Mana jiraami? Mana kana masruufa qofuu gaasaa kananaatitu biruma nageesse amma biruma nageesse. Maal goota deemtee isa buusaa hin dalagu ofiifuu? Ana kani guyyaa barra yaa rabbi yaa jaartu makka dumaa jaartu makka ta'e tan naa kan jeete galatu biiro bara kalee na bira dhufee bar du'aayi naa godhee na biraa kute biruma nageesse siin deemma. Baala kutaka. Na bira si rukuta? Na kabajalaan na biratti waan takka siin tokko kottu bira si biruma nageesse. Ani barbaadu otummaan dura deemee neesumatti taa'ee si eega. Naatti maasha akkasii miti dhayini yoo nisi dubbate ni kannis naas bira leena. Tino rafet jira amma ammatti hojiirra hin deemne guyyaa anaan olin hollole hojii sin deemu kun rafet jira. Goota'e. Karamarra raafii jiran? Akkumatti rafu. Si bira rafuun? Na bira rafu egaa algaarra rafuu dhiisne waliin turreella gizee ollolu akkumatti kophaa rafna. Yeroo hundaati na jibbisiista tan akka ta'etii tana hin barbaadu dubartii babbareedduu meeqatama jira ati maarree inuma naan jedha. Mustapha, kaya may nafapada mas lufti siya kay ol kay manama mali biti mali hanggang sa na raftat di rabar mali rakin na kay manay madabi kaga naman sarap sa kon ati mal barbaje di mal manabot kadalagati sa jeni subir bayan dito pagkadalagati miti matu sin jiddu jira ay tuke ما جت شو خير ما عندي وان جرت ما دخلت في ديك في مالتان أكو ما أنا نجيت شو نساني ستي من يسوع فندرت جد رياكت أو سيتا وبعدين أبى في ديول إنجرات شو ندند سان أبى في ديول إنجرات شو ندند أنا يكون ندند سان بكي كاتي سنجيني مصطفى قرر وانا كان على سرقتيني بيلار كاكا وانا كان على سن رايقي إنه متحسن لقينا قرو أتي إذا قلنا بدي مالف لال أن يسنر لال بيتين فورو خير namni dikka isin irra laallatu ta'a. Jaalala isii qabdu san dhuftee akka dhiyoo tanuutti naamtu sun hangamatti hillee gidaaraan dhawite godhu jirtaati. If eeggannaa godhe Mustapha. Wanni kana na bira kutee nama guddaa birallee hin dhaqin. Akkuma duraan wal jaalattan sanitti fufa. Ayyee. Tole. Kanaafuu ani yaada obbolummaa siif ibsee nageetti amma ni deeman. Har'a booda mana keessan keessaa darsa kana lawjuun dhageen namni alatti. Nama nageettu deema. Ayyee nageetti. Nama fuulduratti nama gaarii fakkaata. Waggaa kana abiddaaf cidinatti taata. Kaafii daadee dhiyeetti maal gochuu mana kee dhufe sirriidha. Maal gochuu mana kee dhufe? Maaliif na gaafatta sila? Mana kiyya gaafachuu. Mana keeti hiriyaa keeti kan inni siisa gaafachuu hin dandeessa. Sirriitu aanatu dhaqeetoo deemee waameetoo dhufe. Kanaan dura hiriyaan kiyya mana dhufee mana kaasa. Aanatu deemeetoo waamee dhufe hin dhageessaa? Na dhaga'uutti jirtaa? Maal gochuu waamte manatti mana? Akka dhufeetoo mala nu maluuf ati na dhaga'uutti hin jirtu waan hundumaa. Sa'aatii 24 telefoon marra teessisiin jettee.
Omaa jecha kiyyan dhageessu. Ani hoggaan alaaltu qodaa cabee sitti fakkaata abbaa fedhee waliin jiraachuu hin dandeessu. Ani irraa abbaa fedhee waliin jiraachuu nan danda'a. Muka cabee miti ani tun hoggaan alaaltu. Akkuma ati nama feete laaltee galtu kanatti adarree namni miliyaana kan na laallatu. Si galee si jalatti ta'anii dhameetu ta'u qodaa cabaa. Kana caala argatte haa? Ani guyyaa guyyaan tasi caaltu ta'u meeqa waamaraan dhaabaan bareedaan si caaltu. Meeqa kam argaa oola meeqa kam ani kuni itti uf jejee siif jecha argisi ina kan nama godhee. Kana jettaayi. Hundumtuu tan moofii malee kan namaa ilaalu beektaa? Si aanuu si jalatti ta'anii dhabee jiru meeqaaf meeqatu na barbaada. Hoggaa akka kanatti deemi numaan argata si waliin jiraattu tana mee deemi beektaa ilmi dhiiraa kun dubartii takka waliin jiraachuudhaaf arraba odoon ta'in kun jiraachuu barbaachisa siif galee sana akkasii kanaa waliin immooyyuu ana hidhamtuu tana oo taate malee dubartiin biraa inumaa sitti hin kalooftu si galee dubartiin kun akkuma anaa sitti fakkaatin akka shaayii sitti fakkaatin ni sammeen agarsiisi fuudhitoon abbuma dura fidu laalla sagal wal dura kana fida kanaa miti. Fidi toon lakka agarsiise ani tan maal fakkaatu si fuuldura dhaaba. Kan akkasii kan argaa keetu fedhu. Jai. Na guddi. Halo arganne. Mana jirta? Maalteeti narratti cufataa har'a mana hin jira. Ajaa'ibuma bu'aan irraa kana moo wanta haaraan argi. Maal ta'ee maalni manni inni muufate laata? Natti muufate manaa muufannaa qabamu. Qoyita hariyyaati kan beellama waliin qabnu sanan bilbilaa fi hariyyaan bilbila kaasuu didee yookiin fufataa. Hello? Akkami? Nagaa jiraan nagaa galata rabbeet akkami hello akkamati nagaa beellama waliin qabnu sasitti mufanii barraanii dhufuu hin danda'u dhiifama waliin yeroo biraan dhufaama nama wayititu nan dhufa naan jedhe waan ta'eef taa'eeti nan mana eegaa jechuudha dirqama kana manatti dhufu immoo dhiisee ba'uun qabu waan ta'eef yeroo biraa wal agarreeshi natti mufatiin dhiifama waliin. Ati hin beektu nama natti dhufu hin beektaa garuu Mustafaa kan jedhamu abbaa mana shaayii san isatu na bira dhufa. Ani faaran godharee niitiin nan jaalattu anis jaalala ishii hin qabu godheetuma ofuma isaati dideetuma dhufa ani maalan isa godhe ofuma isaatiif dideetuma niitii jaartii ofii dhiisee dhufa homaa gochuu hin danda'u kan itti meera waan ta'eef filannoo isaati ani dirqama wannan ofitti hidhee qabu. Tole hayyee nagaan fayyaa ta'i. Seni akkami maaliif dubbattu? Na gubdee gubadhee maal gubadhe? Maalidhaa si gubde? Zayitii danfistee sitti naqxe moo? Zayitii maal namni? Ibiddaa si gubde moo? Maalidhaa si gubde? Himadhu ka? Eessa si gubde mee dhaqni kee? Qaama narraa mul'atu miti bakka ittiin isin na gubde onnee kan na gubde bakka narraa mul'atu. Onnee na gubde? Qaama bakka mul'atu miti isin sammuu kana dhukkuba mataa natti taatee na gubde mataa kan na gubde. Kun immoo si faaranaaree hanga wajjin jiraattan kana guutuu akkamatti si raarsaa turte sitti haaraadhaa kana tuffadhu dhiisi haasaa ishii. Naaf haarawaa miti haga yoomii tuffadhee dhiisaa kana najjabeessite amma inumaayyuu najjabaatte. Amma kanas siin jedhu yeroo ati dhuftu wallaan nu argaa namni illee nu argee ittima waan ta'eef yeroo baay'ee mana kiyya dhufin bilbiluma qofaan haasofna malee yeroo baay'ee mana kiyya dhuftu rakkoo guddaatu nuti mudachuu danda'a. Maaliif walitti dhufeenya keenya kana sirriitti namni arginan namarratti illee ani hawaasa irratti illee jibbamuu qabna waan ta'eef bilbila qofaan wal arguu dandeenya jechuudha kanaan boodaaniif. Maaliidhaaf jette garuu maali jaalalti waan badaa tokko? Waan badaa oduun ta'in namummaa ilaalcha namaatirraa ulaali deemanii tittimuu ishiin immoo caala siiraarsitii ganaa waan dubbiin taane natti fiddiyana jaartiin ta'e. Isii ilaal tokko lama sadii hiikeera hadha waliin dubbannee waa maraa itti meera. Dhugaa jettamu. Ka isii waliin dubbannee ilaalu waa mara itti mee dhufee ati ka isii ammaachise yaachisin. Ani kana garuu naman.
jechuun kee. Jechuun hin hiikteedhe nama nuka. Hiikeera hawaasni dabre maal godhan? Akka yoomi isiin matarra fe'aala taatee ganama galgala kan deemu hunda telefoona na jala deemu. Homaa rakkoo sirratti fiddu yoo hiiktu kana sin jetteetuma callistee sii baati booda garuu ana irrattis sirrattis rakkoo akka finne bichaan kanuma sodaachaa jira. Dhagayaatti rakkoon sirra dhufu hin jiru osoo hin jiru. Narra ammoo ani akka rakkoon narra hin dhufne hin beeka. Ani ammoo rakkoon narra dhufu akka ofirraa deebisu hin beekan. Ati gara keetii wanta koonni sodaatu hin jiru. Ollaas taanaan natti si yaalate malee ollaa miti. Namni kamuyyuu waan namaan jedhaate osoo akkanatti illee teette isiin manuma teette siin jedhan malee isiin tun fayyaaletti isiin hin jedhan. Ani namni guutuun hiriyoonni tiyyaa jaarsa akkamitti jaarsa hiriyaa ta'eetiif walitti dhufeenya uumtanaan jedhanii namni guutuun na dararraa jira waan ta'eef ani kana amma keessa deebi'uun barbaada wanta si ajaa'ibu keessa. Ani bakka natti hin tolle ani sammuu na nyaateera jechi namaatu. Hiriyoota hiriyoota keetii maal gootas na si jaalate jarri maal irraa dargatta jaalala. Ana si jaalate malee jaraa miti kan si jaalate. Nu jaalatus nu haadhaaf safuu keenya kabajuun dirqama. Aadaaf safuu kee gaafa isiin adda baanee kaane kabajaa kan yeroo duraan kabaji. Bakka nama mutiire itti yaade waan hin taane waan ta'eef dhiisuu mirgan qaba. Nama waan hin ta'eef mormi kun maaliif uumamee innaan akka garagalee ofirra garagalee ilaalu. Ati amma ammaan booda rakkoo keetiif kan ishii xumuriiti kiyyaaf kan kee booda dubbanne erga kan ishii xumurteen booda. Wanni itti kun hundi dhugaadha garuu. Wanni jedhe guutuun dhugaadha ani oduu namaa dhagayeeti miti kanaan dura irra micayyoodhaan namni jechan taane dhugaa jedhanii nama sanii namanneen har'a ammoo waanumatu waan guutuu irra gadi. Fidi bilbila keekan. Maal gootu bilbila? Fidi siin garsiisa. Maal godhuutti jirta? Bari. Maal godhaati jirta? Maal godhaati jirta? Laala akkan siin jee itti nimin garuu. Inni moon waa takka waan inni wanni ati goote garuu natti himi. Bilbila isaa as kan inni ta'e bilbila isaa irra gubbannaa baase. Kanaame bilbila isaa. Maal godhaa jirta? Laal bilbila kana qabateetuma karaa mana keetii galte. Achumaanuu maaltu uummata? Ichi booda wanni inni nama hundaa hojii haasa'u si wajjin haasa'u naa wajjin haasa'u nama hundaa hojii haasa'u guutuu si bira dhufti. Akkamitti? Aappii gosa waan namni namarra bilbile namaa baasu san akka asirra dalagu si godhee jira. Kanaafuu wanni nama inni hojii haasa'u abbaa isaatii hojii maan haasa'u inni dhalaa hojii haasa'u dhiira hojii haasa'u wanni hundi si bira dhufu. Hayyee galatoomuu hundaafuu. Ittiin himin akka nama kana si barsiisa. Hayyee Ishi tola. haala gee kana ni sirreessina. Kamittiin dhalatti waan akkanaa dalaga. Obboleettiin qabu inni. Astagfirullah. Jajuu rabbi natti hin godhin.